dhibba afur fuutee kuma dhibba afur deebisoo jedhani ana ma bakkeenya bakka ho'iitti baasee jira wanni sun osoo hin tasaakkaamne hafe kootu birrii guutuu deebisee yoo naan jedhan eessaa fuudhee deebisaa bibi deemee yoo kabiraa irraa hate malee eessaa fuudhee deebisa sanii bar namni akkasitti hannitii wal geettee bar gurbaa tokko hin beektanii asiin dura ka jimmaa inni kiingi arsii jedhee moggaafate tokko dubartoota irraa birrii kana hawaalaa biyya galchaa fuudhe dubartoota irraa hawaalaa birrii biyya galchaa fuudhe birrii adaa mootummaan biyyatti irraa qabate birrii inni biyya galche mootummaan biyyatti irraa hanyaf irraa godhe mootummaan akkuma inni birrii biyya galcheen ta mootummaan birrii irraa hanyaf godhe inni waan biraa qabaare warri birrii itti kenne birriin tennameeti jechuun ni jira miti maal godhare taaksatti maqabatee mana madaami irra deemee warrootatti bilbilee kottu birriin irraa fuudhi jedhu mana irra deemeetiin indegana bifa hara waan birrii fuudhu gattaa'e birrii fuudhata warra duraanii san hin cufe taankaan hin cufe jidduu sana keessa guyyaan na eeggadhu wayii jettiire ni beektanii namni hunduu gaafa maatiin biyya irraatti dawwalee rakkinna wayii irra jiru cinqii wayii irra jiru mallaqa kana biyya galfata malee namni baqqaan tirfiidha narraa hafeera baankii hanaatee narraa dhaabadha naanaa soosiisin na filtariin sirraa badee hillimaa jedhu filtariin hillimaa jedhu filtarii kiyyaa hiyyaadin nan arrabsina ni baalaati darne jaartii nama guddaati akka duraa sanaa sa'u akka duraa san godhachuu akka duraa san qaaquu soddaatitu na laala soddan na laala siniin galee soddaatiin na laala baqaam ችግር ነው አልፈልግም በቃ hinfedhu haasa'u soddaatiin na laalte jetti soddaan na laale jedha obboleessi na laale obboleettiin na laalte hinfedhu akkas bakka ndee hankii amma jaarsi namaa yoo deebiste laayifii dhiistaan han jedhee jira yoo ka tiktookii irra teettee namaa deebistu taate namaa arrabsitu taate yookaan namaa waajjirtu taate tiktookii dhiiftaa yaa afaan kan kee tokko gootee tiktookii fayyadamu yaa ammoo tiktokii dhiisuu lamaan san keessa tokko filadhu naan jedhee jira kanaafuu akka obsuuf akka rabbi sarbii ganna dhiisuuf narraa jedhisa ani isin arrabsuun fedhu nan arrabsina annama arrabsuun fedhu nan arrabsina walla yaa tiktokii dhiisuu yaa deebii namaa deebisuu lamaan keessaa tokko filadhu tiktokii dhiisa hoo jette taa'ii nama arrabsi walla tiktokii dhiisa hoo jette taa'ii deebii namaa deebisi nama arrabsa nama akka duraa akkas ta'ii hudduu harreessee minaamina san hin barbaadu dhugaa rabbi hin barbaadu inni bakka hin fedhuan amma soddaatiin na laala warra aiskiriimii bannaataachuu laafi goolii san gattu qa'a amma soddaatiin na laala sa'aatii ammaa kan argitanii walla soddaatiin na laalti soddaan na laala maatiin na laala intalli mucaa kennata akkamitti naan jedhanii mucaan kenna intala akkamii fuudhee gale naan jedhanii inni galeta akkamiiti naan jedhan kanaafuyyuu mushurraadha silaa asirra bahuun haadhunarraa malli silaa osoo biyya jiraadhee tana ciisee nyaadha jechuudha mushurraadha silaa sa'aatii kanatti gizeetu godhe malee heerumtee heerumtee jetti heerume sargii maalitti gootan amma isin bar yoo akka keessanii haati faaxee gowwaan tun jechuudha fiddee suuraa jaarsa ofii isinii maxxansitee isin irraa haasoftan funyaan isaa irraa ija isaa irraa kallacha isaa irraa isin fiddanii irraa haasoftan asitti mariitti geggeessitan uf duuba nu keettanii jechuudha yoo akka keessanii suuraa jaarsa kiyyaa asirra fidee bade ka biyyeen tun na nyaatte suuraa makiyya irraa haasayaa malee suuraa jaarsa kiyyaa inuma ijaan argitan du'ee biyyeen na nyaatte ka lafa jala tare gaafa suuraa isaa argitanii irraa haasoftan waan heerumtu natti hin fakkaanne dhugaadha akka malee bar yoo dhiira guyyaa halkan takka yoo dhiira takka viidiyoo waliin haasa'e yoo fidee asirratti hin postanne waan heerumtu sanitti hin fakkaatu waan dhiira waliin haasa'u sanitti hin fakkaatu yoo dhiira guyyaa takka waliin haasa'e fidee suuraa isaa ol darbee asirratti hin maxxansine waan isin waliin haasa'u sanitti hin fakkaatu yoo profaayilii irraan kaatini suuraa dhiiraa waan dhiiraa waliin haasa'u yookaan waan heerumu sanitti hin fakkaatu ayinaahu
thank you arsicha ko galato na galawani kun dirqama suuraa isaa yoo fidee asitti maxxansin dirqama yoo profiling godhatin waan heerumu sunitti fakkaatu aynahu dirqama gisee video kolii waliin haasofnu video maali waan akkana kana fidee isinii postatu qaba akka isin heeruma kiyya bartani la habibi la shakka fik yeroon booda nu tiktok isinii dhiisa doktor biiftuuti inna lafeetii akkana semaan jirda aduufi fuudhanii arsiinoo galchan jedhanii akka jirtanii biiftuun arsiidha maammannuun arsiidha baaba nuuraddiin arsiidha jedhanii akka jirtu waan jiraa hunda waa balleesse hunda fuudhanii nu geette akkasii wanti waa balleessu hunduu arsiidha arsii haa galtu jedhe jedhanii iluunillee kasaara mazanni kasaara mazan maalumatu maal ta'e jedha baraan maalumatu maal ta'e qiyaamaa maaltu gabbu'e mee yaadatti kenni maal jedhee yaadatti kenna ka arsiinuu galche badii qabadhee yaadatti kennamoo ka haatetu badii qabadhee yaadatti kennamoo maal jedhee badii yaadatti kenna anamma akka kiyyatti hattuudha kan jedhu warra akkam beektani warroonni ana hattuudha jedhu yookaan ammoo warroonni waan kana hannaa fudhata warri an jedhu warra akkam yoo jettan warra mallaqa biyya isinii galchina jedhanii iluun nu wakkate baga wakkate warra mallaqa biyya isinii galchina jedhanii fuudhanii kaanii dhooggatantu hattuu jirmaan ana biratti warra sanniintu hattu mallaqa biyya sii galchaa as kenni jedhanii fuudhaniitiin nama yoo baankii hin galchine taate warroon sunniin hattuu jedhama ana biratti narraan qaban qabar kisaaraa wayii hin qaba namni kun kisaaraa wayii hin qabu fakkeenyaaf namni nama irraa biyyarraa nama fidu hamma wayii kisaaraa qaba yoo diqqaate Itoophiyaa 400 kan nama fidu yoo ta'e 150 wayii inni kasaara bakka waraqata san baasutti sinigale bakka waraqata baasutti maa 150 illee hin taane bakka waraqata baasu sanitti waa kasaara namni kun wayii waraqani tola bayaani meenna biyya raba kan biiroo dhaqaniif bakka gayan hundatti ni kasaaran biyaansi 400 fidanimti naannoo 200 jalaa ni kasaaran sinigale ni kasaaranii jechuudha 200 jala namoota kana maal godhanii baasii herreega dhayanii kaalkuleetii dhayanii herreega dhayanii waan inni bakka waraqataa sanitti baase akka kisaaraan nama kana hin geenne ka waan inni bakka waraqataa sanitti baase herreega godhanii bakka waraqataa sanitti hagam baasaa jira herreega godhanii kaalkuleet godhanii waan waraqata sanirraa hafe nama sanii deebisuu qaba jechuudha namni kun waan waraqata sanirraa hafe nama saniif namni sun deebisuu qaba ziisis ilaalcha haadha faate ilaalcha kooti kun deebisuu qabaa jechuudha waan waraqata sanirraa hafeetiin jedha malee kootu 400 fuutee 400 deebisoo jedhanii hay anama bakkeenya bakka ho'iitti baasee jira wanni sun osoo hin tasaakkaamne hafe kootu birrii guutuu deebisee naan jedhan eessaa fuudhee deebisaa bibi deemee yoo kabiraa irraa hate malee eessa fuudhee deebisa sani bar namni akkasitti hanniti wal geette bar gurbaa tokko beektanii asiin dura ka jimmaa inni kingi arsii jedhee moggaafate tokko dubartoota irraa birrii kana hawaalaa biyya galchaa fuudhe dubartoota irraa hawaalaa birrii biyya galchaa fuudhe birrii adaan mootummaan biyyatti irraa qabate birrii inni biyya galcha mootummaan biyyatti irraa hanyaaf irraa godhe mootummaan akkuma inni birrii biyya galcheen ta mootummaan birrii irraa hanyaaf godhe inni waan biraa qabaare warri birrii itti kenne birriin teennameeti jechuun ni jiraa miti maal godhare taaksatti maqabatee mana madaami irra deemee warrootatti bilbilee kottu birriin irraa fuudhi jedhu mana irra deemeetiin indegana bifa haara waan birrii fuudhu gattaa'e birrii fuudhata warra duraanii san hin cufe taankaan hin cufe jidduu sana keessa guyyaan na eeggadhu wayii jettiire ni beektanii namni hunduu gaafa maatiin biyya irraatti dawwalee rakkinna wayii irra jiru cinqii wayii irra jiru mallaqa kana biyya galfata malee namni bakkaan tirfiidhaan narraa hafeera baankii hanaateetu jedhee namni biyya galfatu nama muraasa nama biyya arabaa jiru keessa
garii haadhatu mana yaalaa jira gariin jaartitu mana yaalaatti da'uuf jaartii obboleessaati mana yaalaatti da'uudha waa hedduurratti cannaqameeti kan namni mallaqa namatti kennatu malee namni lafaa fuudhee mallaqni kun baankii naa haa ta'u jedhee galfatu nama muraasa kan namni lubbuu isa karaarra jiru fa'aa jira guyyaa sadi fa'a operaasyoonii yoo hin taane ni duuta ka jedhaniin fa'aa jira mana yaalaa jechuudha namni maal godhanii kana laaleetiin mallaqa kana galfata gaaf kan gabbayanii himatanii jennaan dhugaa jirtu lafa kaa'e birreen biyya galchee mootummaan irraa qabatee jedhe kanaaf jecha tamaammadii ta Khadiijaatiin cufee ta Khadiijaa ta Aadamiitiin cufee jedhe namichi gabbaye inni galee ittiin cufee jedhe amma inni kun guutuullee deebisuudhaan inni danda'ama taani amma wanni asirratti ilaalaa jiru keessaa warroonni birrii gatattan warroonni mallaqa hin qabne mallaqa keessa namni isinirraa fuudhee isin dhooggate hamma wayititti lafa jalaatiin warruma fuudhanii sagalee keessan kana ol baasanii suuraa namaallee ol isinii baasan kanaan lafa jalaan naa gaafadhu jettanii karaa lafa jalaatiin xumurattanii hedduu natti tolaan karaa lafa jalaatiin ijibbaata du'aa imimmaantu bu'aa jedhan san argitanii karaa lafa jalaatiin himatattanii dubbattanii riikoordii qopheeffattanii waa lafa kaayattanii suuraa nama sanii fiddaniitiin ol darbitanii waan gaariidha jechuudha isinii galee akka kiyyatti ilaalcha kooti kun keessaan gaafa dide ol darbuun rakkoon qabu ol darbaa fidaati mee fakkeenyaaf hooma feetayyaa mee ta'a alaala an fide amma nama wayii ol darbee amma baabaa Nuuraddiin anasiin dura ol darbee ture wallahi riikoordii 78 itti godhee 78 itti godhee torbee tokko kadhadhee harbaa na eegedhe kamsaa na eegedhe jimaata na eegedhe namni asiin kafna godha hifadhee macarrashaa irra ol baasee raggatee jechuudha ol baasee raggate namni achi as baabaa Nuuraddiin waa kenna jira hin jiru jechuudha garuu maal gootan nama kana warroonni tokkummatti himattanis ol baatanii ebeluuti suuraa isaa as maxxanse jechuu irra nama kanatti naa dawwaliiti heloo jedhiiniiti daqiiqata akkasittiin fudhatu naa gaafadhu mallaqa kiyya akkana naan jedhe waa'ee mallaqa kiyyaa irratti